dhagaye malee waan inni hidhameefis qabatamatti waan Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri asirra jirtan kuni koppiliinkii godha. Dabil koppiliinkii godha. Yeroo shan godha marti keessa yeroo shan. Waa'ee sona Adamirraa dubbachuu barbaada. Sona Adam hidhamee jira. Maaliif akka inni hidhamee illee naan galu. Yeroo jalqabaatiif akkuma isin beektan gidduu kana keessa gara Dubaay deemee Dubaayitti koonsartii godhatee achitti amma tokko sirba waan adda addaa geggeessaa turanii achirraa ka'ee gara biyyaatti deebuu isaayyuu anzamoonuma dhaga'ee abbaan giddii illee hidhamee ture. Abbaan giddii garuu bahee jira akkuma isin beektan. Hidhamee illee gadhiifame illee Muhammad Zubeer jechuudha. Muhammad Zubeer gadhiifame na fakkaata yoo dogoggoruu baadde akkasiimi warra koomantii namni dubbii qabatamaa quba qabatan akkasii na fakkaatte. Muhammad Zubeer hidhamee jira. Abbaa giddii jechuudha gadhiifame illee jiraallee. Qubeetan sargii godhachuu gara biyyaa deebi'ee yeroo saniif hidhamee ture gadhiifamee jira. Muniir Abubakar foloo tolchaanii Oromoo kuma haa guutuufi please. Kuma tokko haa guutuufi itti dabalama Muniir lakkoofsa tokko barreessi siyaa foloo siyaa godhani. Namni dhibbaa amma jirtan kun Muniiriin foloo godhaanii kuma guutaafi Facebook irraa nama addisii amma dhufaa jirudha. Asuma jala turi asumaan osi galchee akka foloo kuma si har'a kuma si guutan goona inshallah yoo rabbi jedhe. Mee Oromooti share godhi waa'ee sona Adamirratti sagalee ta'uun barbaachisaadha. Sagalee kana ammoo uummanni Oromoo hundi mucaan kuni gidduu kana keessa yoo sirbe malee dhiibbaa akkasii qeeqa akkasii illee hin qabu. Weellisaadha. Nama sirbaa jiru. Kaleessallee aartii keessatti beekamaadha. Ifaajee guddaa Oromoo biraa qaba. Oromoo biratti nama aga ammaatitti tattaaffii godhee uummata kanaa sirbaa turedha. Kanaaf jecha maaliif akka inni hidhamellee maal akka inni ta'ellee sababa inni hidhameefis hin beeknu. Sheerii walii goggoraa taaphitaabii keessan itti hafufu. Kanaafi an akka dhuunfaa kiyyaatitti waan kanallee baay'inaan keessallee gadi bu'eellee hin beeku sababii inni hidhameef. Maaliif duraan namni tokko kan hidhamu mootummaa qeeqee kallattiidhaan mootummaa waa jedhee mootummaa dura dhaabatee hidhamaa ture. Kanaaf jecha hundi keessanuyyuu waa'ee sonaa kana adda baafachuudhaaf yaalla ijoollee biyya jirtan namni sirriitti waan kana quba qabdan yaada isinirraa fuuna. Maaliif akka inni hidhamellee adda baafachuu qabnaa uummanni Oromoo illee beekuu qaba. Fakkeenyaaf an akka kiyyatti maaliif akka inni hidhame hin beeku. Badii inni balleesse. Sirbuun rakkoo hin qabu. Kaleessa sirbaa ture sirba addisii amma immoo gidduu kana baase illee hin qabu. Yaani akkanuma yeroo baay'ee deddeebifameetumaan hidhamaa jechuudha. Mucaan yeroo baay'ee akkuma isin beektan deddeebifamee ima hidhama. Amma walumaa galatti uummanni Oromoo isin beekuu qabdan sonaa hidhaa jira. Aga ammaatitti gadi hin baane. Gidduu kana yoo dogoggoruu baadde maatiin nu gara sodaa waan inni keessa jiru quba hin qabnu waan akkasii sanfaa dubbachaa turanii. Walumaa galatti sagalee ta'aa fi rabbiin isa haa baasu. Wadii guddaallee qabaatee irratti hin fakkaatu. Mootummaan kun akkanumaan nama hidhaa. Shakkii wayii jechuudhaan beeytanii nama kaan butee mana hidhaa buusaa kaan butee mana hidhaa buusaa. Ani gara kiyyaa wanni ani beeku hin jiru jechuudha. Hidhamuu isaa irratti wanni ani beeku hin jiru. Isa kanaaf jecha hundi keessanuu sona Adamiif sagalee ta'aa. Isa abbaa giddii ammoo abbaan giddii hidhameellee hiikameellee kana isinuun beeytanii hidhameellee hiikameellee hidhabaellee. Sonaan garuu aga ammaatitti hiikamuu isaan dhageenye hidhamee malee. Kanaaf hundi keessanuu sagalee ta'aa fi warri miidiyaarra jirtanis ka biyya keessa jirus maatiin isaas sagalee ta'uuf hin barbaachisaadha. Namni tokko Oromoodhaaf hidhama malee badii biraatiif hin hidhamu. Yeroo kanatti akkuma isin agartan kana qabsoon Oromoo namni yoo hidhamu quba hin qabnu sagalee walii ta'uu kana lash goonee jirra. Duraan sirriitti iyyinee iyyisiif nan beeytaniimi yoo nam tokko hidhame Ahmad Barsiisaa Muunessaa Peresillee sagalee ta'a. Muunessaa illee hidhamee jira. Allah. Wallahi ajaa'iba. Maali balleessaan isaanii ka hidhamaniif abboo gadi nama ise ni beekaani. Mee namni waa'ee inni hidhamee beeytan kottaa seenaa yaada kana ifa nu godha. Warra jala jirtan taappi fi koppiliinkii nu godha. Namni waa'ee sonaan hidhameef beeytan
lakkoofsa tokko barreessa. Yaada keessan isinirraa fuudhee uummanni Oromoo illee haa dhaggeeffatu. Muuneessaa hidhaa jira. Muuneessaan hidhaa jira. Okay. Namni beeyta waan kana. Namni sirriitti waan kana beeytan. Sababa inni hidhameef maal akka inni balleesse eessatti akka qabame maaliif akka qabame warri beeytan lakkoofsa tokko naa barreessaa mee nama jala jirtan keessa. Namoonni kuwwan ammoo sheer godhaatiniin koppiliinkii godhaatiniin nama biraan gaya. Oromoo waan tahaniif. Isaaniin beeka Oromoo ta'uu isaaniin beeka garuu maaliif Ahmad Walloo sagalee taha lolli banamaa jira. Lola biraattu baname ammoo Wallootti illee addisi. Dhaga'ee jira waraa kakaleessa galgalaasa yoo ta'e dhaga'ee jira kamisee gurri meeshaalee godhamee jira sochiin akka hin deemne yeroodhaaf tiraanispoortii maaliin kun akka dhaabbatu godhamee jira waa'ee Walloo irratti isa kana quba qaba. Garuu uummata Walloo irratti lolli haaraa banamee jira. Kanallee namni infoormeeshina qabdan seenuu dandeessan. Cinaaksanii fi Walloo. Cinaaksaniin quba qabnaa aga dandeenyetti viidiyoo irratti hojjechaa jirra uummanni Oromoo illee irratti dalagaa jira qarqaarsis godhamaa jira namoonni dandeessan irratti hirmaattanii jirtanii waa'ee Cinaaksan yeroo lama viidiyoo hojjedhee ture Cinaaksan irratti isa Walloo kana haarawaa kaleessa galgala kamisee keessatti waan dalagame ni beeyna. Waan baay'eetu jira akkaataa jijjiiratee dubbiin haarofni deddeemaa jira kuni garuu yeroodhaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha. Ka Cinaaksan uummanni Oromoo hundi quba qabdan jedhee yaada halkan deeggaddaa mana Mubaarakittis qarqaarsa godhaa turtanii Walloon ammoo bifa haarawaa amma jalqabaa jira. Ka Walloo kanallee Oromoon akkuma amma jedhame lafa jala gurra qalbiitiin gurbatti nagalchi Suleyman. Kanaafi namni yaada qabdanii fi namni waan ani isin gaafadhe kana beeytan isin seensisa. Walloon haarawa baate liyyuu ayili. Namni waa'ee sona Adamii fi akkaataa hidhamuu isaa beeytan yaada uummata keenya biraan gahuu barbaadda yoo jiraattan lakkoofsa takka naa tuqa. Muniir lakkoofsa tokko barreeffadhu foloo si haa godhani. Foloon kee dhibba takkuma takka si haa guutu. Ijoolleen foloo si haa godhani. Muniir Abubakar lakkoofsa tokko barreeffadha. Namni waa'ee sona Adam beeytan lakkoofsa tokko barreessaa isin seensisaa uummata Oromootitti himtanii rakkina Walloo keessatti deemaa jirullee waan haarawaa amma jiru ani kamisee keessatti rakkina jiru quba qaba. Kakaleessa galgala dhukaasa guutuu godhamaa ture kamiseetti jechuudha. Gama biraatiin ammoo faannoo irratti lolli baname gaaztii kana tuqa Ahmadii namoonni nadhiif guyyaa ka jedhu kunniin bakka mataa nama lamaa kana tuqaatiniin ol isin galchee yaada keessan uummata Oromootii ifa gooftanii Ahmad Walloo ka jedhu kana ergadhu. Muniiriin ammoo foloo godhaani. Muniir Abubakar foloo godhaa itti dabalamaa namni marti keessanuu. Kamisee Nabil Eshi. Bakka mataa nama lamaa kana tuqaa bakka mataa nama lamaa kana tuqaa mataa nama lamaa kana tuqaatiniin achirratti ergadha. Waan namoonni quba qabdan dhuftanii akka nu wajjii wanni jettan suma wanni goonaa mariin kun itti fayyadamuu qabda. Yeroo sagantaan uummataa jalqabe sheerii godhaatiniin irratti hirmaadha. Amma akkuma argitan TikTokii kana keessatti parsantii guddaa namni waa'ee uummataa irraa dubbatu hin jiru. Marti isaa ta'uu isaa taphatee baya. Kanaaf jecha sagalee uummata keenyaallee haa taanu isiniin jechuu barbaada. Obboleessa kiyya itti fufi namoonni waan amma isiniin jedhe yaada qabdan bakka mataa nama lama gaaztii jettu kana tuqaa ol isin galcha. Sheerii fi koppiliinkii godha. Mataa kiyya kanarra dhayaa koppiliinkii godha. Obboleessa kiyya maal jettati? Amadii galatoome galata guddaa siif galcha. Ture erga mana kee kana dhufee ji'a tokkooli inuma si hordofaa galuudhaaf yaaleen beeku. Jabaadhaan galatoome. Taaptaap godha guys please. Taaptaabii nu godha. Guddaa isaa jechuudha. Guddaa isa dhugaa. Mana biraatti illee fakkeenya si godhadhee. Ani biyya keessan jira. Okay. Ati jabaadha. Nuuf jiraadhu sagalee nuuf ta'aa jirtaa. Hubamuu uummata Oromoo keessatti rakkoowwan jiru. Formeeshinii sassaabaa jirtaa nuuf jiraadhu. Guddaa isaa galatoomi. Artistii keenya sunnaa irratti waan hin haasa'uu barbaadu. Ilaa kuni Oromummaa ta'uunuu nama eessisaa.
biyya Oromoo taatee afaan kana dubbachaa jirtu keessatti maaf hidhamee jedhee kan nama gaafachiisus hin jiru. In arganii amatti lullee Arsii nama magaalaa hoggaan immoo gandaan hin qoodne hoggaan immoo namoota nama haraarsu nama jabaadhaati. Daa'imas taatu sammuun kee nama jabaadha. Uummata Oromootiif wareegamu uummata Oromootiif dubbadhu walloodhaaf lallabii walloon hubamuudhaaf kaayyoo qabatantu jira. Walloo cabsuudhaaf waan godhamaa jirutu jira. Walloorran maaltu akka deemaa jiru atis duuba isaa beekuu dandeessa. Karaa addaatis si dubbisuu hin danda'a. Nuti afaan waraabessaa keessa jirra waan ta'eef asirraan odoo sitti dubbaddees boru arguu dhiisuu hin danda'a. Guyyaa boru arguu dhiisuu hin danda'a. Fooloon adeemsi rakkoowwan kaaba shaggar hoggaan immoo salaalee keessa jiru waliin haasa'uu dandeenya iddoo jirru. Isarraan kan hafe magaalota Oromiyaa keessatti waan ta'uudhaaf deemuu fi raafama mootummoota bira jiru irratti hojjechuu dandeenya waan ta'eef walloodhaaf sagalee haa taanu. Walloon waliin yeroo wallagga dhiigu yeroo wallagga morma muran yeroo shawwaa rukutan walloon hiriira guddaa ba'ee sagalee guddaa ta'aa ture. Oromummaan isaanii Oromummaa keenya dhiiga keenya waan ta'eef walloodhaaf biraan hafinis siin jedha. Galatoomii Ahmad. Fayyaa ta'e Shaggar. Okay, Ahmad Walloo itti fufime yaada kee. Ahmad akkam jirta naguma miti? Nagaa galata isaaf. Fee warra jala jirtan sheerii godhaan hin ifatinaa sheerii godhaan namni hunda gayyaa. Facebook irraa qabee TikTok irrattis hojii ilma namaa dalagaa jirta. Galatoomii galatas mala. Keessumatti uummata Walloo bira nama dhaabatu keessaa nama onnee irraa dubbatu keessaa nama tokkooti. Galatas mala sin jedha Ahmad warra Baalee. Galatoomi. Walloo keessatti Walloon gaafa cabdee Oromiyaan cabuushii kana beekuu qabdan. Gaafa Walloo cabsanii raatan Oromiyaatti akka darban kanallee beekuu qabdaniin jedha warrin Oromiyaa. Akkamitti nu cabsanii yoo jettanii Walloo gaafa Oromummaasaa wanni isaarraa fuudhanii raatan amantiidhaan dura Walloo waan biraa miti bar. Uummanni Amaaraa afaan isaarraa balleessee amantii irraa balleessuudha. Laakiin immoo Walloon jaarraa meeqa diddee keessatti kana akkamiin dide afaan keenyas waan balleessinu amantii keenyas waan balleessinu jedhanii didanii ta'anii jecha. Kaleessa amma nama afurtu du'e Walloon ati inni dhagiyaamus inni dhagiyaamnes dhiiga isaa gabbaraa lubbuu gabbaraa jiraate jecha. Uummata Walloo dhageenyee jirra. Naannoon lolli itti jalqabe kun amma kamiseedha. Akka kaleessa dhagayetti kamisee keessatti halkan guutuu dhukaasa bulee jira. Amma naannoon itti uummanni du'e kun eessa akka ati beektutti naannoo kamitti lolli qaama jalqabaa jiru? Qaama faannoon lola haaraa bifa addaatiin jalqabe kun eessa? dubbachuu waan dandeenyu waati. Lolli ittuma jira magaalaa kamisee guutumatti amma beektee irraan darbuu achi onneechuu waan danda'anii kombolsarraa akkasitti seenuu waan danda'anii Finfinnee irraa achis as seenuu waan danda'anii akkanatti nama afur du'e kaleessa alasi. Gabaree nama afur du'e jecha. Mootummaan kana yoo mootummaan yoo danda'u nu haa gargaaruuti jecha. Mootummaan akka nu gargaaru uummanni Oromoo akka nu gargaaru mootummaan ofii nu jeesuun qabu. Maali jennaan makkalaakayaa fidee akka yoo wanni ta'e nu gargaaruu qabaan jedhaan beektee uummata kana uummata naftanyaa kana faannoo
Malee Oromoodha. Amma namoonni tokko Itoophiyaa keessa yeroo ammaa kanatti siyaasaan hin jiru obboleeyyan kiyya wanni isinii galuu qabu. Mirga ilma namaatu sarbamaa jira. Mirga ilma namaa irratti siyaasaan hin dalagu. Waan isiniif hin ta'intu jira gammaan tana hawaasa kenna. Isinirallee beeneeti miti garuu amma fakkeenyaaf ani si ajjeesaa waa'ee mirgaa haasa'uun hin barbaachisaa. Jalqaba kan dursu mirga ilma namaati. Achi booda siyaasaan dhufa. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana siyaasaa wanni jedhamu tokkollee hin jiru. Ka humna qabu si ajjeesa, ka humna hin qabne hin du'a kanumatu jira jechaadha. Kanaaf amma kutaalee Oromiyaa keessumaayyuu kutaa walloo lolaan dhayan. Uummata Harargee irratti illee ammas lola bifa haarawaan cinaqsanii banuun haga tokko hawaasa uummata dabsiisu. Garas immoo uummata keenya kan baha Oromiyaa uummata Baalee irra jiru uummata Baalee keenya baraan miidhanii jiran. Kun mootummaa Somaaleetiin walii galanii mootummaan Somaaleen buqqisaa mati Baalee toorata Itoophiyaa guutuu jechaadha. Waan irratti dalagame hin dhageenye. Itti fufeeti yaada kee. Ani yaadni kiyya gabaabamatti jechaadha. Uummata wal argisiisuu hanqisu jiranii uummanni Oromoo akka gaafa sooshaal miidiyaan kun dhufeeti wal baree jira. Ijoollee ta'e malee siyaasaan sobdee bira kutuun hin danda'amu. Yeroo ammaa bara amma keessa jiru kana keessatti. Garuu kana keessa Oromoon hima baate yeroo baatu qabdi gaafa rabbi jedheen baate. Laakiin ammootu wanni isinii galuu qabu warri bilisiginnaallee warri ammoo namni Wallagga irraan baratin hin jiru. Gantummaa dhiisa gantummaa miti kun dandeettiidha. Namni Wallagga irraa Oromummaa ofiin baratin hin jiru jechuudha. Hundi keenya achirraa baranne. Dhugaa yoo walii ka'ee moo baanu walii himnu taate. Oromoo gajjabeessee haga dhumaatitti kutaan akka hin qootamne shoora olaanaa kan taphate immoo uummata keenya uummata Harargeeti jechuudha. Akka gosaa fi gandaan waliin qoon kan taphate shoora uummata Harargeeti. Uummata kanneen nama yeroo ammaa kana mootummaan ta'aa jiru. Maaliif ta'an uummata kanneen? Maaliif ta'an? Jalqaba nama tokko yeroo balleessan nama yeroo amma sirgii tokko deeman nama waa dubbatu san ta'an uummata keessa. Nama ija qabu san nama dandeetti qabu san isa dhayan. Isa yoo ta'an kun warra moommota malee abbaa dhimmaatii miti. Akkasuma godhee galacha. Oromoo nama yeroo ammaa kanatti akka malee miidhamaa jira. Kun beelaan kun ammoo buqqaatii adda addaatiin kun ammoo yaada ofii gara garaatti jijjiirate yaada ofii gara nyaatee buluutti jijjiirate warri obboleessa bilisiginnaa qabdan wanni amaanaa asiisinii dhaaman abbaa keessa akka micciiranii irraa fuudhanii siin ilmaan keetiin guddifadhu siin jechaa jiran wanni isinii galuu qabu. Obboleessa keessa akka micciiranii isaa tokkocha gurgursiisanii obboleessa isa kaan isa mootummaa keessa dalaguun ammoo ati ittiin soorami jedhaa jiran. Raayyaa ittisa biyyaatti jedhanii uummata akka itti guuraa bulan baanii beekan. Amaariin nuti waan qabnu itti finnee qotiloota bakka hundarraa itti finnee loowwan keenya tokkollee kan hin hafin qamadii tokkollee kan hin hafin akkasitti gaabbiraa walqaa'iitiif sagateen uummanni yaa'ee akkasitti itti dhume faannoon galata san uummata keenya kan walloo buqqisee nu agarsiise jechuudha. Waan Itoophiyummaan nuu fide asirraa hubachuu danda'uudha qabdan. Kana maaltu fide? Gaafa uffata Tigraay itti gadhiisanii Amaarri eessa jira? Wallaahi nasiib Amaarri tokkochi isaa achitti namu tokkollee guutuu isaa buqqee Oromiyaa keessadha. Wal beena Amaara jechaadha. Gootummaan Amaaraa harka mootummaan naqatee Oromoo ajjeesu malee nama Amaarri ajjeese tokkollee agarre. Kanaaf hawaasa keenyaa siyaasaa miti kuni mirga ilma namaati. Kun siyaasaa miti, kun gantummaa miti, kun Itoophiyaa balleessuu miti. Warra jala jirtan sheerii taphatan kana beekuutu isinirra jiraadha. Uummata keenya kan lolli irratti uummata keenya kan lolli irratti baname lola kana mootummaa yoo danda'e inni hin danda'u. Dandeettii lola dhaabuu hin qabu Abiy Ahmad. Maaliif diktaatarri lola dhaabuu hin danda'u ture. Daangaa Somaalee fi uummata keenya Harargee dubbii atireef dubbatte Harargeen tokkummaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti illee lafee duudaati. Uummata sirriitti sabboonummaa isaa irratti gandummaa hin beekne Oromummaa isaatitti amanuudha.
Kana Oromoo marti ragaa ba'a jechuudha. Harargeen nama Oromoo qabsaa hundaan jaalata. Uummanni Harargee uummata akkasiiti. Har'a uummata san cinaaksaniidhaan Sumaalee lola irratti bantee lubbuu nama hedduu wal qunnamna. Karaa WhatsAppiitiinis lakkoofsa garaagaraatiinis jechuudha. Duula amma godhaa jiramu kana waan cinaaksanitti deemaa jiru manni keenya manni Harargee tokkoffaa beelli itti jira. Milishaan achi jiru hidhannoo gahaan qabu.